Hi, harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii kun Oromoo Koo chaanaalidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Har'ammoo viidiyoo biraadhaan deebi'ee gara keessanitti dhufeera. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa har'ammoo warri haaraa taatanii gara maatii kootiitti eda'amtanii guddaa galatoomaa. Warri na jajjabeessitanii, warri komentii naa barreessitanii, warri laayikii xuxxanii baatanii hundi keessan galanni keessan guddaadha, ulfaadha. Egaa wal jajjabeessuudhaaf immoo yeroo viidiyoo koo ilaaltanii xumurtanii laayikiituun tuqin hin bayinaa. Isinii fi laayikii gochuun homaa ta'uu dhiisuu danda'a. Anaan garuu na jajjabeessaa haamilee naa kennaa. Hojii biraallee akkan itti fufee hojjedhu na taasisaa. Komentiin keessan immoo yeroo hundumaa yaadan isin biraa argadhu kan inni itti ilaaluudha. Gaariis ta'ee gadhees ta'ee waan barbaadan achi jalatti naa barreessuu dandeessu. Egaa namooti biraan immoo itti gargaaramanii akka dhimma ba'anii fi irraa akka barataniif immoo namoota biraadhaaf immoo sheer gochuudhaan walaa jajjabeessinu. Warri haaraa taatanii yeroo hundaa viidiyoon koo dafee akkasiin qaqqabuu fi mallattoo qaaciliisee gubbaa jirtu tuqaa. Inni immoo yeroo isin isa tuttan viidiyoo koo akkan hojjedhee post godheen dafee akkasiin bira ga'u taasisa jechuudha. Egaa gara viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufeettiin darbaa anuma faana jira. Kunooti wantiin har'a hojjedhee isin agarsiisuu barbaade warroota as biraa qabudha. Maalidha inni immoo dinnicha salaaxaasaa akkamitti yeroon kun egaa akkuma beekamu tsoomiin galeeraa yeroo tokko wanta salphaa ta'e mana keenya keessatti hojjennee nyaachuu fi dinnicha salaaxaan isinii qabadhee dhufe. Kanaafiyyuu wantooti na barbaachisanii warroota as bira kaa'adheedha. Baay'ee salphaadha, wanta xiqqoodha. Kanaafiyyuu dinnicha baay'ina akka maatii keessanitti dabaluu xinneessuu dandeessu. Ani namuma lama duwwaaf gatii ta'eef xiqqoo ishee xinneesseera. Wantootaan as biraa kaawwadhee tooraan eegan isinitti mee booda gara hojii isaa deemna. Dinnicha koo miicee babbareechee gara kanatti fideera. Ganaana naffee jechuudha amma miiceen fide. Kana gara abiddarra kaa'a. Kan na barbaachisu inni biraanii as biraa kun akkuma isin ilaaltanii loomiin na barbaachisa. Shunkurtaan na barbaachisa. Qaariyaanis na barbaachisa. As biraa zayitii qaba. Inni kun soogiddaadha. Inni kun immoo black pepper jechuudha. Warri kun akka ittiin hojjedhuuf warroota na barbaachisanidha. Wanti inni irraa fedhe qullubbii. Qullubbiin immoo akkuma xiqqoo ishee qullubbii ija tokko yookaan ija lama mummurtanii akka inni urgaa'uuf keessa buufachuu fi warroota kanaaniin viidiyoo koo hojjedha. Amma gara bisheessuuttan darbaa anuma faana jira. Amma gara hojii isaatiitti gaafa darbinu as biraa akkuma isinitti mul'atu bishaan irra kaawwadheen jira. Bishaanni koo gatii danfaa jiruuf maaliin godhachuudha. Dinnichanii miicee qoqopheessadhanii keessa buusa jechuudha affeeluudhaafi. Dinnichi keessanii baay'ee bishaatee baay'ee burkutaa'uu siin qabu. Garuu bishaatiin isaa amma ilkaan keenya akka gaariitti nyaachuu danda'u malee isa baay'ee bishaatee of gatee ta'uu irra hin jiru. Kanaaf dinnichi koo gaafa bishaatu immoo deebi'een gara keessanitti dhufaa anuma faana jira. Egaa amma shunkurtii koonii qopheeffachuu jalqaba jechuudha. Shunkurtaa keessanii shifeessitanii muruu fi qaariyaa keenya jalqabne jechuudha. Qaariyaa kun muradha.
ija isaa yoo feetan keessaa baasuu dandeessu. An garuu keessaan baasaa. Qaariyaa isa gubu yoo gootan immoo gaariidha. Qaariyaan tokko tokko hin gubu, tokko tokko hin gubaa. Ani qaariyaa gubuun jaalladha gama koo jechuudha. Egaa dinnichi koo qaqqabeera. Amma dinnicha keenyatu dinnichi waan baay'ee bishaatee jiruu fi gubaa ho'aadha. Akka keessanii isin xinnoo diilalleessuu dandeessu. Ani yeroon hin qabuufini. Bishaata masaala qubaanii xinnoo masee gaafa quncistan qubaan dhodhoksistanii quncisuurra akka ijaan namatti toluu fi yeroo qubaan quncisnu xinnoo see tirii ta'a. Karaa fedhee kana quncisaa irra keessuma isaa kun akkuma isin ilaaltanii qulqulleessitanii egaa dinnicha koo mummuruurraan jalqabachuudha. Akkuma isinitti himee dinnichi keessanii baay'ee yoo bishaataa isin jalaa ta'e isinii akka kanatti mummuramu. Kanaaf kan immoo amma barbaadan saayizii keessanii angaruu baay'een guguddisu. Isinitti mul'atamti. Salaaxaadha waanta ta'eef baay'een guguddisu. Amma egaa walitti makuu jalqabuuf hin jedha. Akkuma isinitti agarsiise kunoo dinnicha koo mummureera. Kan hin mummure saayiziin isaa kunoo akkuma isinitti mul'atu baay'ee gurguddaa miti jechuudha. Akka kanatti muradheera. Amma qodaa kanatti maalan godhachuudha walitti makachuun jalqaba jechuudha. Amma jalqaba irratti kaadhamaa dinnicha koo fuudheetanii qodaanii boolii kan koo xinnoo ta'uu danda'a. Xinnina kana baay'ina maatiitiin isiniin jedheera. Salaaxaa waanta ta'eef an amma nama lama duwwaaf hin qopheessaa jira. Akka nama lamaatti yaada. Amma kanatti aanee maalan itti godhaa? Shunkurtii san sila qopheeffadhe. Taasisuudhaan immoo qaariyaan sila qopheeffadhe. Taasisuudhaan immoo loomii qopheeffadhanii itti cuunfadhaa. Cuunfee qodaa kanaatti cuunfee itti godhadha asirratti. Loomii qopheeffadhee. Taasisuudhaan kunoo as biraa black pepperiin qopheeffadhee. Taasisuudhaan soogiddan qopheeffadhe. Taasisuudhaan immoo oiliin qopheeffadhe jechuudha. Egaa zayitii dinnichi zayitii jaallata akkuma beektanii kanaafiyyuu xiqqoo ishee ittiin godha jechuudha. Zayitii xinnoottan baay'eesaa baay'ees miti garuu akka kan salaaxaan xinneessinu asirraa maalan godhachuudha waliin ammakaa jechuudha. Kan bareedu laalaa dhugaamatti baay'ee namatti tola.
Bismillah. Salaaxaa dinnichaa yaala mana keessanitti baay'ee mi'aa'a. Keessumaa yeroo xoomii kana akka kana goonee yoo itti gargaaramne baay'ee bareedaadhaan jedha kuno. Amma kuni nyaataaf qaqqabeera jechuudha. Soogidda isaa duwwaan ilaala xiqqoo ishee. Xinnoo soogidda xinnoo. Kanaaf jechuudhaaf immoo akkuma fedha keessanitti itti godhattu. Akkamitti namatti tolu isinitti himuu hin danda'u. Kan itti mi'aawu. Inootti har'a kan fakkaataa. Saanidiinan qopheeffadhee inni dinnichaa kan fakkaataa haala kana fakkaatu qopheeffadheeraa kunoo. Egaa anamma nyaachuu fi qodaatti baafachuu jalqabeera. Haala lamaanii akkaataa itti nyaatamu isinitti agarsiisuu barbaade. Yoo barbaadan immoo kana fuutanii bira godhatanii yoo waan akka qixxaa isa akkasii qabaattan illee akkas gootanii gidduu isaatti akkas gootanii naqattanii kan akkana gootanii dachaastan illee itti gargaaramuu dandeessu haala kanaan jechuudha. Egaa yoo barbaadan haala kanaanii yoo barbaadan biddeen bukkee keewwattanii yoo feetan immoo kunoo akkasitti kana daabboo keessaa qixxaa akkas gootanii yoo qabaattanii haala kanaan gidduu keessanii nyaachuu dandeessu. Angaruu yeroo baay'ee haala kanaan hin gargaarama. Egaa kunootti bifa lamaanii haala kanaan isinitti agarsiiseera. Yoo barbaadanii daabboo waan akka qixxaa yoo qabaattanii asirratti kaa'attanii yoo barbaadan immoo haala kanaanii maankiyaadhaanii dhugamatti baay'ee mi'aa'a. Egaa mana keessatti itti dhimma baay'ee jaallattu. Qaama keenyaafis nagaa keenyaafis yoo tokko akkasitti hojjetanii nyaachuun immoo baay'ee namatti tola. Yoo barbaadan garuu waxii ittoo shiroo hojjettanii illee bukkee kaawwattanii bareechitanii nyaachuu dandeessu. Angaruu yeroo baay'ee akkuma salaaxaatti akkasitti hin gargaarama wanta ta'eef Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuun hin irraanfatina.